Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoonni fi kabajamtoonni maatiiwwan chaanaalee Oromoo Mobaayilaa fi jalatti argamtan hundi keessan iyyuu baga nagaa taatan isin jecha har'aan tanas barnoota ajaa'ibaatii fi barnoota isin barbaadan isin qabadhee dhufee jira. Har'aan tan ammoo icciitiiwwan 10 kan teelegiraamii qabu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Hordoftootaa fi kabajamtoota maatiiwwan chaanaalii keenya kanatti dabaluun duratti warroonni reefuu gara chaanaalii keenyaa dhuftan sabskiraayib taasifachuu kan daganne chaanaalii keenya sabskiraayib gootan ammoo mallattoo notifiikeeshinaa ol godhachuu kan daganne isiniin jedha. Gamanumaanii gara barnoota keenyaatti ceena jechuudha. Egaa akkuma teelegiraamii keenya keessa seenyaa jechuudha. Akkuma teelegiraamii keenya keessa seeneen booda ani mallattoo irratti isiniif kaa'e kana iddoo sarara sadii san al takkaaf cuqaastu jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya yoo isinitti mul'achuu baate dikiyaa fi dark mood irra godhe jechuudha. Egaa as keessa eega seeneen bakka siitiin geettu kana al takkaaf cuqaasna jechuudha. Egaa akka seennee eega jennee booda boota privacy and security kan jedhu jechuudha. Yeroo darbees barnoota tokko as keessatti privacy and security kana keessa isiniif tuttuqee ture. Privacy and security keessa seennee jechuudha. Siitingiilee hedduutu jira. Guyyaa san akkanuma irra utaalee wanta tokko isinitti mul'ise akkuma argitan wantoota hedduutu jira jechuudha. Bakka kanneen jechuudha siitingiilee teelegiraamii akkasumas icciitiiwwan teelegiraamii qaban keessaa bakka muraasni yookaan walakkaa ol bakka kana jira jechuudha. Yeroo guddaa bakka kana jira jechuun ni danda'ama. Egaa kun as keessa seentan foon nambarii keessan nama takkatti akka hin mul'anne yoo gochuu barbaadan foon nambar kan jedhu keessa seentanii nobody gootu yoo namni kontaaktii keessaa isin barbaadanis aaditti gootu jechuudha. Egaa wantoota hedduutu jira keessa seentanii ilaaluu dandeessu. Akkasumas onlaayinii irra akka jirtan laasseen onlaayinii kan jedhu keessa seentanii akka onlaayinii irra jirtaniif akka hin jirre nama kamuyyuu gochuu dandeessan akka onlaayinii irra hin jirre oduma onlaayinii irra jirtan akka onlaayinii irra hin jirre gochuu dandeessu jechuudha. Akkasumas kan biraa immoo namoonni muraasni kontaaktii keessaa aad gootanii jechuudha. Aad gootaniiti boota aad kontaaktii kun boota nama irra oofaaru kana achi keessaa aad kontaaktii gootanii namni isin barbaadna qofti akka isin daawwachuu gochuu dandeettu. Fakkeenyaaf maay kontaaktii kan jedhu irra gootanii jechuudha. Bootan jidduutti irra godhe kanatti gubbaa irratti immoo everybody dha. Jalatti immoo nobody dha body jechuudha. Samboda boota gubbaa kan kilikitti gootanii ta'u raayit gootanii ta'u irratti deeffachuu ni dandeessu jechuudha. Hordoftoota kiyya. Egaa last siin onlaayinii kana fakkaataa yeroo darbeellee barsiisee ture. Kabraa immoo kan itti aanu footoo keessanis namarra dhoksuu ni dandeessu jechuudha. Hordoftoota keenya. Footoo keessanii yookaan profaayil footosii keessan namni barbaade qofti akka daawwatu gochuu ni dandeessu jechuudha. Kunillee achuma keessa seentanii ta'u gootu jechuudha. Kan biraa immoo forward message wanta kanallee yeroo darbe barsiisee ture jechuun irra isiniif kukkute malee seeraan isinitti hin argisiifne. Egaa forward message isin barsiisan tokko nama tokkittiin akka forwarding goone jechuu gochuu ni dandeessu jechuudha. Egaa nama itti filattanii akkanatti kontaaktii keessaa nama barbaade bichaan akka forward message keessan gochuu ni dandeessu. Kan biraa immoo bilbila namni kamuyyuu koolsii yookaan namni kamuyyuu teelegiraamiidha yoo isinitti bilbilu namni hundi akka isinitti bilbille salphumatti karaa ittiin gootan koolsii kan jedhu keessa seentu. San booda everybody fi my contacts akkasumas nobody kan jedhutu jira. My contacts keessaa seentan akkuma kan dura isinitti argisaa jiru kan itti kontaaktii keessaa argootu. Nobody keessa gootan namni kamuyyuu isin gochuu danda'u. Everybody yoo ta'e immoo namni kamuyyuu isin gochuu ni danda'a jechuudha. Isin sanillee ni ilaaltu. Kan biraa immoo irra guddaa gruupii keessatti namoonni odoo hin beekin nu gaggalchuu jechuudha. Maaliif akka ta'e namoonni kamuyyuu isin gruupii keessatti akka isin galchine as keessa seentanii too siitingii kana sirreessuu qabdu akka siitingii akka gruupii keessatti namni kamuyyuu aad isin godhee isin dabale. Kan biraa akkas jechuudha. Ammallee akkasuma galchineetu paaskoodiidha. Paaskoodii lookii gochuu dandeenya. Appilikeeshinii keenya wanti guddaa wanta nama tolu teelegiraam paaskoodiin qaba. Paaskoodii lookii kana qollofuu yookaan cufuu ni dandeenya jechuudha. Yeroo teelegiraamii keessi akka paaskoodiidhaan yookaan paaskoodii lookii goonee ta'u yeroo seennu akka cufame jiru. Seeraallee bootuma wanta kana gootanii piin gootanii asirratti intar paaskoodii galchitu jechuudha. Paaskoodii barbaadan galchitu anammaa fi isinumatti argisiisu
dandeessu malee seenuu hin barbaanne. Egaa kan biraa immoo wanti namatti tolu two step verification both verification jechuudha. Verification two step kana verification gochuu qabdu two step isa illee verification gochuu qabdu jechuudha. Namni kamuyyuu wanta account keessan seeniitu isin honna jechuun danda'u verification two step kana bantan taanaan jechuudha. Salphumatti viidiyoo biraa odoo hin asirratti isin argisiisee jira jechuudha. Ani egaa telegiraamii keenya namni haa kun nu godha kan jettanii fi kun as keessa bootama two step verification kana salphumatti ibsataniitu gochuu ni dandeessu. Ammallee setting biraatti nu hafe kan isinitti argisiisu ta'a. Kan biraa immoo maalidha bakka meeseejiidha. Meeseejii irratti kan isinitti argisiisu ta'a. Meeseejii irratti fakkeenyaaf meeseejii tokko barreessine jechuudha. Meeseejii tokko barreessine meeseejii sun sagalee takka malee akka nama san bira dhaqu inni sagalee takkitti itti dhageessin ofii akka bira dhaquu barbaadan jechuudha. Egaa barreessanii booda sirriitti qaqqabdanii bakka kana eegasii fidee booda send without sound kan jedhu kana cuqaastu jechuudha. Sagalee takka malee silent ta'ee bira seenaa garuu meeseejichi bira dhaqa. Akkasitti dura eega barreessanii booda booda send kana sirriitti altakaaf sirga qabdu. Kan biraa immoo iskeejuulii guyyaa barbaadan guuttanii fakkeenyaaf boru biraa dhaquu torbeedha ji'aadha maalii dhaquu akkasitti guyyaan guuttaniitu nama kamuyyuu meeseejii erguuf ni dandeessu jechuudha. Guyyaan gaheetti meeseejii sun kan ergamu ta'a jechuudha. Egaa hordoftoota keenya ammallee settingolee hedduutu nu hafa amma dhumaatti na faana bu'a. Ammallee kan biraa ammoo maalidha viidiyoo jechuudha. Viidiyoo tokko daqiiqaa 15 irratti amma viidiyoo tokko telegiraamiidhaan nama argine daqiiqaa 15 irratti na laalu akkasumas akkasii dhaatiin erguu barbaanne jechuudha. As keessuma seennetiin goonaa fakkeenyaaf amma sakandii 15 irratti namtichi sun akka sakandii 15 na laalu akkasumas daqiiqaa 15 takkitti maal akka naaf laa jechuun isiniif galee era guuttanii ta'u sakandii san akka inni jidduu akkuma viidiyoon bira dhaqeen sakandii sanirraa jalqabamaaf jechuudha. Kun amma seenee isinitti argisiisa. Viidiyoo tokko al takkaaf irratti gadi cuqaastu jechuudha. Duubatti deebi'ee al takkaaf viidiyoo tokko irratti gadi cuqaastu jechuudha. Fakkeenyaaf amma jidduu isaa gadi tuqxanii ta'u maal gootu boota kana irratti taayimii guutu fakkeenyaaf sakandii kana irratti haa mul'atu barbaadanii seendu boota jechuun booda seendu gootu takkitti malaqeen boota kanatu mul'ata jechuudha. Viidiyoo boota kanarraa jalqabaaf jechuudha. Isiniif gareemi ammas settingii biraattu nafa hordoftoota keenya duubatti deebina. Kan biraa immoo maalidha kun amma inni suqaaramee kun haraquu ni barbaadaara. Fakkeenyaaf amma kan biraa kun dhaqeera jechuudha. Sakandii akkuma guute kana akkanumatti boota sanitti wanta jedhaaf jechuudha. Boota kanarraa jalqabamaaf jechuudha. Viidiyoon isaa kan taphachiisuu jiruuf bakka sakandii fi yookaan daqiiqaatti guuteef kana irraa eegalaaf jechuudha. Hordoftoota keenya kabajamu isin gareemi settingolee ajaa'ibaatu jira telegiraamii keessa settingolee baay'eetu jira. Egaa ammallee kan biraa kan isinitti argisiisaa jechuudha. Kan biraa ammoo maalidha lookeeshiniidha. Akkuma as gubbaatti argitanii lookeeshiniidhaan erguu ni dandeessu jechuudha. Telegiraamii irratti bakka isin jirtan kana bakka ani jiru hiriyaa kiyyaaf erguu barbaade lookeeshinii fayyadameetu erguu ni danda'a jechuudha. Dura notifiikeeshina keessan yookaan lookeeshina keessan banachuu qabdu jechuudha. Lookeeshina settingii egaa lookeeshinii bilbila keenya banuu qabna jechuudha. Dura gubbaa irratti arginu kan ta'e kana lookeeshinii keenya banuu qabna jechuudha. Dhiibana san booda maal goonaa send my current location jedhu kana send goonaaf jechuudha. Boota jiru san al salphumatti argachuu ni danda'a jechuudha. Namni sun telegiraamiin hedduu keessaa qaba. Egaa isinis seentaniitoo wantoota kanneen nama hin beekne ta'e jechuudha. Dura hin beekne ta'e seentaniitoo akkana gootan jechuudha. Telegiraamii keessanis akka haakisin jedhan goone. Kan biraa immoo settingiin biraa maalidha? Wanti tokko meeseejii tokko ilaaltan chaanaalee wayii keessatti yeroo baay'ee dhufee notifiikeeshinichi yoo isin kan jeequ ta'e jechuudha. Maal gootu bakkuma ofii wanta san ilaaluu barbaadan dhaxxaniitumaan boota chaanaala san keessa seentu. Chaanaala keessa gadi seentaniin booda gubbaarratti tuqaa sadii ni jira. San booda maal gootu animiti gootu sagalichi garuu meeseejichi ima dhufaa sagalee akkasitti isin hin jeequ jechuudha. Hanganuma amma viidiyoo biraatti walitti deemuutti nagaan tura. Chaanal koo like subscribe like share godhaa. Viidiyoo ajaa'ibaatti kan caalu walitti deebina nagaan tura.